Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin nagaanii faraarri jaalalli waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu firoota ko nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaadha. Nagaa guutuu nagaa guddaa ta'een qaba. Gooftaan nagaa ko baay'isi madda nagaa ko ni ta'e Yesuus Kiristoos galata guddaa fudhatu. Sagalee waaqayyoo keessaa kutaa tokko nu dubbis. Innis immoo Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 14 kaasee jiru dubbifanname. Akkas jedha dubbiin sagalee waaqayyoon ni ganama kana. Wanti bakkeetti baafamu hundinuu ifaadha. Kanaaf isatti yaa isa raftuu dammaqi warra du'an keessaas ka'i. Warra du'an keessaas ka'i. Kiristoosiif hin ibsa jedhame. Egaa attamittiin akka deddeebitan aleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'iniitti hin jiraatina. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Kanaafis jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa. Isaanis of hin balleessinaa. Qooda kanaa hafuura qulqulluudhaan guutamaa. Qooqa garaagaraatiinis faarfannaa galataatiin weedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa. Garaa keessatti faarfachaa galata gooftaa dhageessisaa. Yeroo hundumaa waan hundumaafu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa. Yeroo hundumaa waan hundumaafu maqaa Waaqayyo Abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif maalidhaa galata galchaa. Yeroon kun yeroo rakkisaa gadhee fi guyyaa namatti hin tolle guyyaa miidhagaa waan hin taaneef isin garuu isa kana keessatti maal ta'aadha? Hafuura qulqulluudhaan guutamaadha. Qooqa garaagaraatiin faarfadhaa. Waaqayyoon galateeffadhaa nuun jedha dubbiin waaqayyoo. Firoota ko bara hamaa kana keessa, bara rakkisaa kana keessa, bara dhiphinaan guute kana keessa, bara rakkinaan guute kana keessa, bara dhaloonni dhugaa waaqayyoo wallaale keessa, bara dhaloonni ifa waaqayyoo irraa goree keessa, bara dhaloonni ifa caala dukkana filate keessa, bara dhaloonni dhugaa caala soba duukaa bu'e keessa, bara dhaloonni hafuura qulqulluu caala hafuura biyya lafaa keessummeesse keessa. Ati garuu eessa jirta? Eenyu wajjin walii galteerta? Eenyu wajjin tokkummaa uummattee jirta? Dubbiin sagalee waaqayyoo maal nuun jedha? Machoofnee of kan wallaallu sun ta'an hafuura qulqulluudhaan akka nuyi guutamnu barbaada waaqayyo. Hafuura qulqulluudhaan akka nuyi gaggeeffamnu barbaada waaqayyo. Kanaafuu firoota koo hin rafinaati dammaqa. Dubbii sagalee waaqayyoo hubadhaa. Gara waaqayyoo isin gaggeessettis gaggeeffama. Yaada mataa keessanii caalaa yaada waaqayyoo irra deddeebi'uu filadhaa. Waaqayyoon immoo haala hunduma isaa keessatti, isa rakkisaa keessatti, isa hir'uu kana keessatti galateeffadhaa. Galateeffamuun waaqayyoof hin ta'a. Yesuus deebi'ee dhufa. Ameen.